براسين أوفين مالك جنان خوني إيبا تكا فاميلين سدفت تكا أبا مناتين سدفتي تيران تنين مان خير استيو ديمتي بورو والله شيناتي أما تاقدا بوت كوية تكا جت استينا جيان قمتون الرفتو يروحون دني بوتشا لكن خران التلمان كان براديمو خدن ديسو تهين يوني في دنديتي المان خي قدسو لاخا قبعتو تهي المان خي براهن ديمي أكفرت هاتو إرركدو هنك إيسان إفبراني نمتهاني وجركدو قد فردو لكن يوني في فكينيا خراتك بيتشاكت ديمو دنديش يو جراك أبات جرا فكينيا في جمع أنا راك أبي نمني بياربا جروكم قوتو مانقوتي هذا في بان كن يركو خيس جراني فاميلين كن يركو خيس جراني متى كن يفركو خيس جرا إفبرو كنّي دبرّي خرافة بخني غرقارون دندين إفبرو كنّي دبرّي نم الله كنّي خبيلة وغرقارون دندين مالف جنان أفاني في أركيد جراني تناموسو يوني في جرّا قبات جرّا دلقتي خيسابو هودا دلقتين خيسابا نما خنا ركوتو المهارة دي سيسي إنمو دي سيسي دي مير رقودا لكن ركون سن إنماني سن دي سيسي هندي من يو خلوفته اللي جرّانا كسي أبان ديمي ركتي دلقي هادو هاي سن مصروفو أتي المان كي خستا المان كي قد فردو لكن يوسي مدتي خلي إيجتو تيه جرّا بيا سلفا يو قباتي يو جرّا بيا براديمو قباتو تيه أمتى تكامة لما أو هنگا أمتى سديا فرلي سرها فرتو هنگا سنقيسة تيوني في جريني خي والكت إيستي بيوجدو ديتي بيوجدو سنة المان كي تريقا ما خي فيدو دنديسا أما المان كي ألقا تكايمو هذا سيدال تيبي خنا رتوزون تاني أبا إساني خي إسان دلرتي أبانيس غوسك أبا أبا إلماني في جبيسو كإلماني في إجمتاتي في جمرقاتي اللالو كإلماني في إرركتي ركو إساني فيني تنك إساني هم فيني إلماني سا خرا يعني إفي قدة الرتوزون تهين خرا أكا يادا سا يا ربي سلا خرا خنا رو قدة دي جي يادو قد سويوته أبا سنرت إلمان دي فردو ديم ولكن دلتي بادية خيسا جيستي هادتي تندررتي إلموتي تلي برنو تخن قملي سموني ساني خبرنو تنركني خا وانتك كنركني بادية خيستي إلمان خي كنيتي ديمون هوني متاخي جرى إيغلي وان نمشيني ساتي ولكن يوج الرابي يصدفك باتي أمتا مراسف nama birarratti ozoon taane abbaa isaan dalirratti bikka gootee fi hanga sandaftee yoonii fi saammattee rabbiin si geessee carraa biyya sadaffaa san kadheette tahee faamilii keetii fi ilmooteetii fi abbaa mana keetii wajjin walitti deebuu dandeessan yeroo walitti deebitan hanga sanuu beekisila adda bahuun ilmoo fi haadhaaf fokkotaadha guyyaa 2 fi 3 fi amata 2 3 laakiin gizee biyya san deete takkaffaa ilmaan keetiif bareedaadha sadaffaa haadhaa fi abbaa kee gargaaruu dandeessa yoonii fi nama karaa rabbiitti deebi'ee jiru taate masgiida ijaarrachuu dandeessa waa meeqa miskiina ganda keessanii haadhaa fi abbaa kee bira kutteetii haadhaa fi abbaa keessan ollaa gargaarsisuu dandeessa miskiina meeqa rakkoo keessaa baasuu dandeessa yoonii fi carraa akkanaatiif ilmaan dhistee deemte kanaaf dura laalaati obsitee amata hanqa kana obsaan dabarsita walaakin akkanumatti ilmoo dhalanii gannaqanii biraa deemuun akkuma hawwiin jette waan hedduu ulfaataati kun ammaas namni siin jeef ozoon ta'in keessa keetii sitti ulfaata ati keessi fudhatu keessi kee yeroo raftee kaatu hunda gammachuun qabdu yeroo raftee kaatu hunda jireenya kan kee keessa gammachuu hin arkattu maaliif jennaan ilmaan keessa maaliin naa jiranii maal nyaatanii naa dhuganii dhiiroo naa baratanii jiranii dhiiroo naa rafanii naa kaanii jiranii dhiiroo dalee iddoo qabaatan akkamii jiran dhiiroo yaani waa hedduu sammuun tanteetuun isaan numa jiraatan numa guddatan silaa ati duute illee numa guddatanii rabbii guddisaa walaakin ati mataan kan kee rakkoo ilmaan keetirra ga'uusan caalaa ati mataa keetirra rakkoon gahaa onnee teetis dhukkuba jechuu sababa ilmaan kanaa an akkasitti amatta akka guutuu onneen dhukkuba jirti laaraa takka onneen xiyyeena fayyitee hin beektu saniifuu ilmaan keessa yoo rabbiin isiniif laaffisee kan ja'u taate biraa deemuu dhabdaniituma akhlaaqa bareedaan ilmaan keessa guddifachuu rakkattanii soojji rakkattanii balloo baatanii soojji balloo baatanii ilmaan keessa guddifachuu an sila jireenyiif duuba na deebisee ilmaan kiyya dhiisee biraan deemuun jaa isaanii wajjiniin godaan fedheyoon seena malee akka mataa kiyyatti sila jireenyiif duuba nama deebisuu tahee silaa niimooriin takka ammoo if duuba deebi'ee ilmaan kiyya dhiiseen deemuun jaa والله العظيم أبدا ليسين دي مسلم جمع خيان جمع بولتي هذه بنو بولتي فكين يا كمان تهدو جرجرك أمنا
akkuma jarjarruun niis obsina keessaafuu ilmoo qabannaan bultii keessatti dhalaan hedduu sabrii qabdi hedduu obsa qabdi ilmoo yoon qabannes abbaa manaa kana yoo jaalatte hedduu obsitii fi hedduu carraa hedduu kannitiif yeroo badii hedduu irra dabartiif laakiin badii kana keessatti isiin tummaa daranaa dabru jirti ani kun maaliin godhu jira jee if duuba deebi'ee if gaafatu ta'uu qaba inni kun maaliif jennaan jireenya kana wasaasaa jaarsaa fi jaartii waan jaamutu akka wasaasaa inni gamana qaba isiin gamana qabdii wajji jiraatan laakiin jireenya kana keessatti inni kun dhiibbaa fiduu hin qabu wala isiin dhiibbaa fiduu hin qabdu yoo isarraa dhiibbaan dhufte inni obsuu fi qaba yoommoo isirraa dhiibbaan dhufte inni obsuu yoo isarraan dhufte isiin obsuu jireenyi wasaasaa waan ta'eef jireenyi bultii fi jaarsaa fi jaartii waliif obsanii waliirra dabruu qaban ani akka mataa kiyya bultii namaa wanni diigaa dhalaadha akka mataa kiyyatti jechuudha bultii namaa wanni diigaa dhalaadha amma mataa kiyyaaf wanni bultii diigaa miskeenummaa sii miti dhabaa sii miti harkataa sii miti waan fedhe addunyaa kanarraa wanni feete yoo nadduftee abbaan manaa san kabajaanaaf qabaannaan ihtiraama warra keenyaaf qabaannaan akhlaaqa kiyyaan na kabanyaan waa hunda kiyyaa wajjina jaalannaan bootaa guddoo naa kanninaan ihtiraama naa kanninaan dhalaa na gubbiffidu baannaan takkaa immoo badii kalee balleessee irratti deebuu baannaan waan kalee dabreerraa barnoota fudhannaan ani bultii keessaa waa akka gabra yoon akka cafaqamee bultii keessaatti hin deemu akka mataa kiyyatti wallaahi wanni bultii namaa balleessaa waliif amanamuu dhabuu wal kabajuu dhabuu irra guddaa ammaas yoo wal kabajjee kabajaa kana keessa jaalalaa jira kabajaa kana si kabanyaan namni kabajuma san keessa wanni hundi jirti amma jaalala jaaniin jaalala sana dura kabajaa dursa yoo kabajaan dhufte kabajaa way namni kun akkamiin na kabaja seetteeti kabajaa namaa sallaaltee nama kana jaalatta way namni kun gizee si yaamuu gizee si ergatu gizee waa si godhu gizee jecha siin ta'uu si ilaalee siin jaa kana hunda laalteeti kabajaa namni kun akkamiin naa qaba jettee kabajaa namaa sallaaltee jaalaltee onnee ta'an keessa dhagaamti bultii keessa irra guddaa kabajaan jiraachuu lammaffaarra ka jiraachuu qabu wal amanuudha wal amanuu waliifis amanamu atiis isaaf amanamu innillee siif amanamu kun bultii namaa keessa jiraannaan wala jaartiin bultii dhiiste deemtu hin jiru wala jaartii keessa biraa fuudhu hin jiru wala haati ilmoo dhiiste ilmoon haadha malee guddattu hin jirtu wala immoo jaarsi kophaa ilmoo guddisu hin jiru akka mataa keessan. Inshallah wallahi mukhanusteena ma sha Allah yaada baay'ee bal'aa nuun kennite anillee fuudhee galaana yaada keessa si buuse maalish Omaati miti obboleewwan keenya namoonni tokko yoo carraan illee akka tasaa ta'ee waa nama mudatan yookiin immoo waa namatti dhufanii fakkeenya naman godhatina jireenyi fakkeenya namarraa osoo hin taane fakkeenya lubbuu ta'e irraa godhu lubbuu ta'e irraa akkas dhimmi ummukanus dhimma keetii miti rakkoon dhimmi kanus rakkoo ta'e wal fakkaachuu dhabuu dandeessi ebaluut maal jetti oromoon akka ebaluutti sirbaan sun morma nama jallisti jechuun tuni harraageessatu deemsisaa kun akkanaa miti dhan dur harraagessan beeytaami allaatti harraageessasantu deemsisaa sun akkasii miti dhani usuu kaan akkeessuu ammamee uumama harraagessaa kana yoo ilaalte fettakka jedha li'annahu deemsa namaa san fuudha jedhee jallatee kaduraa rabbii isaaf kenne san harkaa balleessa jechuudha kanaaf dubartoota teennaa ani amma yeroo baay'ee wanti jechuu fedhu akka malee dhimmi dubartootaa kun na rakkisaa baay'ee na rakkisaa dhugaa rabbii dubbachuudhaaf yeroo hedduu dubartootaaf bakka yeroo hedduu dubartootaaf lolaa hedduu dhimmi dubartootaa bakka hunda na rakkisa keessaafuu shamarran keenya biyya arabaa jiran wallahi hedduu na rakkisa akka madaaf leekkisi caalaan. Dhugaa namoota gama gadee WhatsApp kanaan yaalii akkasii goona malee miidiyaa kana as dhufuu kana as dhufeeyanii haa ta'u wanti jechuun fedhu obboleewwan keenya akka dubartii wanti akka iccitii tokkotti saniif yoo jiraate abbaan manaa keessan yoo siifillee abbaa manaa ta'uu baate warri dhiiraa kaasala jirtan hin dhaggeeffatin dubbiin teessanii miti iccitii teenna abbaan manaa keessan yoo abbaa manaa gaariillee siif ta'uu baate ijoollee teetiif abbaa gaarii taanaan achumatti dhumatti dubbiin wanti hundi dhumatti achumatti diileetii godhe si miidhaa naam ilmaan teetii tollaan siyyuu miidhu ta'u in jira boruun jireenya ammoo ka san caalutu tarii si dhufuu danda'a ka san caalutu
dhufuu danda'a hin beekamu beeyta maaliif jennaan obboleewwan garaa haadhaatii bahaniyyuu bifti isaanii adda adda haalli isaanii adda adda waan ta'eef namni kamiyyuu addunyaa irra siif himaa eenyuyyuu taanaan guutuun hin jiru kayookii bakka ati ummoo kanus irraa jaallatte yookiin kunis narraa jaallatte waa an hir'uu bakka isiin naa guutu jira ilmi namaa kun hir'uudha rabbii waliif fidee walii erkisee waliin guuta ati ni jarjartaa mi'iin ni obsaachumaan guute rabbi ati aqli sirra qabda beekumsa sirra qabdaami isa si hanqisee bakka san itti erkise xinnoo ariifachuullee osoo baanne rabbiin nu haa laaffisu maal jedha seete guyyaan dhufee darbu yoo irraan baratiin ufiif carraa kan keessu waan takkan komatiin waan gaarii nuuf gumaachuu yoo si fedhe keessi qormaata siif dhufu hojjechuuf murteessi hammuma dandeessu muradhuutii garaa akkuma jabaattuun siif banama carraan komachuun hin taatu isa guyyaa kalee kaanee haa barannu ni milkoofna ammallee kanaafuyyuu obboleewwan keessanitti illee dheeresse ammuma tana dubbadha jedheetiin ol seene yoo yaadni isinitti tole immoo itti fufuu dandeenya yoo ammoo jala kanaa isiniifachiisaa jiraate gadi bu'a kana jechuun fedha inshaallah. Yaada bareeda wallaahi yaada bareeda kaastee akka maatii firginaa mataa nama jallisee dhiyeessanii nama fakkaachuun bareedaa miti. Nama fakkeenyaaf mataa kiyya annama yoon ifin aare garatti waa namaa qabadda yaani garatti nin qabadda siifi siraniin dabra garuu laakiin ilma namaa tokko irraa fakkeenya fudhatina ilma namaa takka animmoo maqaanuu si miidiyaa irratti yaa dhugaa dhageetii xiqqishoon hin qaba xiqqaattullee ummaqaanuu hedduu ilmaan kiyya kana dhiisee deemuudhaa miti halkan takkaan isaan biraa gama biraa dhaqee bulaa jee takkaa yaadeen beeku subhaanallah waan ajaa'iba sitti harraa wallaahi takka ilmaan kana dhiisee biraa karaa dheeraa kana deemee amma amatti akka jiraachuu kiyya dhiisii guyyaa takka ilmaan kiyya kana dhiiseetiin takka ammoo abbaa bira dhiiseetiin ganda bula jee takkaa yaadeen beeku kaanus faa yeroo takka takka yaani abbaa bira dhiisee gandaniin bula keessaa fuunee haalaan dhiyeera bishaan turte kanarraa garuu يعني سن دقامة يرو تكا تكا أما كانوا ميديا رساه لقيتين قبا إسين تا إلمان إسي أكا جالة تتنو الإستيد ديم تينو إلمان كان يليسني ديم نايفتني ربطيني منا ولكن قامة تكان أتلين جزيم فتدو ده هو يادر كنتا قامة تكان جزي جرين يلالتي تكا فانو جرين ركو خيسا قدني هذا بانك جرين ركو خيسا جراني أتي سلمان دلتي جرين ركو خيسا lugaaniin beeka ilmoo fiti hojii rakkachuu ilmoo fiti wajjin badiisanii cabsuu kun ni jira laakiin yeroo takka takka si dhagahama yaani ilmaan kiyya kun rakkoo keessa guddadhe haadha abbaan kiyya rakkoo keessa jiranii ilmaan kiyya kunis rakkoo keessatti hin guddatanii deemeetiin ilmaan kiyya kana rakkoo keessa baasaa kan je'ee si dhagahamuutu ilmaan kiyya kana yeroo takka takka dhiistee deemuu malta sii galee maaliif fuuldura ilmaan kiyyaa kanaan bareechaa أنا قفوا زندنا من مقاماتها هلا كاوجرا كإلمان ديسي إلمان إساني بيجران إسان سودي خنا كيس هذا لك شجران تكا دبي أتوبي أربعة خنا كيس فجاني خجران إساني إسان لالتو هما ما أربعة دكا أربعة فرقما إلمان في تسيادا قلقلو خب أو قلني خب عرفة أني نيوتو الحمد لله برادي متكامل ما درجين بخونو أسرة عيتي نمط فاوج جهاسي يروني فين بو فلو قلقل خواتي يدواي وردي بوي رفا تكاسم لوك سنيفو jireenya kanaan jijjiiraa wallahi siddu fayyaroo takka takka bakka adeemeetiin biyya tana adeemeetiin rakkina ilmaan kiyya kun itti jiran kana ilmaan kiyya kun akka rakkoo kana keessa narraa guddatan hin fedhu akka isaan barnoota bareedaa naa baratan hin fedha akka isaan jireenya kanaan jijjiiraa jettee yeroo takka takka bakka asii galee sidda gahamee ilmaan kana neexee deemuu dandeessa ani akka mataa kiyyatti irra guddaan ammoo wanni ijoollee teenya ta'a ilmaan daltee jirtu biyyarraa baase irra guddaan yaani jireenya kana jijjiirraa ilmaan keenya kun rakkatanii nuti rakkoo keessa guddannee haadha abbaan keenya rakkoo keessa nu dhalanii ilaarraa rakkoo keessa jiran baadiyyaa keessa jiran nuti akkasii rakkoo keessa jirra ilmaan keenya kunis miskiinummaa kana keessatti hin guddatanii kaan mana jaarrachuuf baha kaan biheetiin mana jaarradhee hojii uummadhee biyya deebi'aaf baha ijoolleen biyya arabaa irra guddaan kanaaf baati. Kana hunda irra guddaa kanaatitu ijoollee teenya biyya arabaa tana keessa facaasee ilmaan dhiisiisee deema. Ani gama kiyyaan gama kanattillee biyyaa bu'uun fudhatamani qabdiin ja'a. Maaliif jennaan yuunii fi haati biyyaan baane garuu irra caalaa wanni kun dhiira irratti ilaala.
haati akka biyyaan baane godhuun abbaa manaa sanirratti ilaala. Isaafis akka isiin deemtee biyyaa baatee dareedu sanitti isaaf deemee biyyaa bahee ilmaan kana jala guddisuun ni mijaawa. Badala ozoonii fi isiin jireenya kana itti ulfaatee jireenya kana jibbitee hanga biyyaa bahuu sadarkaa biyyaa bahuu san hin geenye inni irratti dalagee biyyaa bahee deemee ilmaan san isirra masruufu. Waan silaa isiin hanqa sadarkaa isiin ilmaan kana dhiiseetiin deemee biyya kana keessaa dalagaa jettu san kan geessisu abbaa manaati. Abbaan manaa waan kana osoo isiin sadarkaa san hin geenye maal godhuun